Hello umma, assalamu alaikum. Hai, waci ai maaliif wacii narraa dhabdan umma yuunivarsiitii sanatti yeroo yuunivarsiitii sana nyaaddu na beeytanii umma. Haa wahuma takka kaawuntirra na ergan jirtanii maali umma maaliif akkana ol godhuun kun aniin kun karaa ittiin jiraame. Jimaarra kishee akkamitti umma qarata baanan san deebisanii. Laal kunoo anuunumaan shakke laal shakkeetiin laal ganti kun waa akkana narraan dhaabu kunoo wahumaa itti dhufe jee kunoo anis ka'eefirraa dhufe ummaa kunoo guurra firaasha tokkichaan qabuuti. Niin dhufa kunoo anuu makiinaa kadhachaatiin dhufa bir wahuman oliitiin qabu ummaa. Na jalaa fudhatan koompitara naaf bittanis. Dhufe anuu giddiin qabaatina ayi. Jimaarra kishee iddoo akkanatti mayyariin qaqallattee dhufe haa jimaa kanaan nu barsiiftanii ni beekanii maali wanni qalata keellarra deebitaniif dhufe maskarramiin dhaqa afirraa dhufeetumaa naqaafagaa maskarramiin itti deebi'ee robbi jee hayyee ummaa dhiifama gaa isinin lallabe deeme bo nagaan tura jamal niin deeman niin deema abbaa Muhammad.